Maali kun? Kosiidha kan argamu. Hin haramu, hin gatamu ree. Kiyya maal? Harka keetiin hin haramu? Hin gatamu? Qalbeeffadhu. Akka kanaan dhirsa ofitti waliin dubbatamu. Akkas taanaan naafis mirga kiyya naaf haa kabaju. Inni utaalin qabbanaan. Erga ta'ee annana rakkootu taa'e. Ilaa kunuun akka banyaan akka kana. Barnan beekama. Dhirsa ta'uun akka qaba. Dhaqna qabaan akka qabaa. Narra yaaba ganna qabaa jettee intalli sabbata eeggattee jedhan. Kummaa akkasan ta'e. Lafa teessee hin ka'in. Gammiyaan kan hin jedhu. Ati kan jettu? Hiriyyaa dhugaa eenyuun qabda jechuun kun dhiirota keessa. Ani abaluu riyaa kiyya miti jedhee yaada hin beeku. Nama kam waliinuu walii galeetan jiraadha. Dhimma kunis immoo dhimma ta'ee na yaachises hin beeku. Dhimma kanaafis yaaduu hin barbaadu. Nan beeka nama hundumaa waliin akka walii galtee jiraattu. Namni hundumtus akkasi jaalatu nan beeka garuu hiriyyaati yeroo rakkinaatti nan dhiisu yoo rakkadhee isa waammachuu nan danda'a jettu itoo natti himtee natti tolu. Namni siin dursu jira jedhee yaadu jechuun namni sirra nattaanu jira jedhee yaada hin beeku. Hararreef dhugaa dubbatte garuu anatti aansee hiriyyaati abdattu tokkotu natti himtee natti tola. Dirqama natti himuu qabda. Siin alammoo akka obboleessaattis ta'e akka hiriyaatti namni hin qabu suuraadha. Suuraan immoo beekta. Suuraan baay'ee nama gaariidha. Haa ta'u garuu mi'as deebi. Garuu akkas hin jedhu. Hiriyaa jechuun siif maali? Nama waan hundumaatti amanu. Nama gaddaaf gammachuu kun afaan qooddatu. Hiriyaa jechuun anaaf akkasii. Okay, gaariidha. Ati garuu na ajaa'ibda. Hanga guyyaa irraa wajjin jiraanne keessatti guyyaa tokkoof dhiisi sa'aatii tokkoof nama isheen hiriyaa kee jedhee si bira dhufe argeen beeku. Ati namni akkasii akkamitti hiikoo hiriyaa beekuu dandeessame? Hiriyyummaan waadaadha. Akka ammatti jettu kana miti. Waadaan immoo hin haalamu. Hiriyyummaanis akkasuma. Tole, akkas jechuun kee ati hiriyaa hin qabdu naan jechuu barbaaddeeti? Qabda malee. Suuraan hiriyaa keessa dhugaa miti. Suuraan hiriyaa qofaa miti. Maatiidha illee hin beektas. Sirriitti. Gamni. Isin mooraa gaarii qabdu. Baay'ee qabbana qaba. Qabbana qofaayyuu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf abaaboowwan dararaawwan mul'atan baay'ee jagoo keessa bu'aniiru.
Eeyyeen dhugaadha. Mooraan qabbana gaarii qaba. Gaaddisni isaas qilleensi isaas baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee garuu namoota qabbana hin qabnetu mooraa kanatti wal ga'e. Qabbanni qofti maal gochuu danda'attee yaadda? Maal jettan moo? Wanti adda maaltu jira? Namoota nagaa jeeqantu mooraa kanatti wal ga'e. Tasgabbisiif hin kennan. Mee waan fedheef iyyuu waliin buna dhunna asumatti na eegi. Arganne. Yoga. Mee buna wayii ilaaleetii irra nu godhe. Maraatti immoo gam. Bunni waan tokko iyyuu mana kan jiran beektu. Maal jechuudha arganne? Waan jiru ilaaleetii irra nuuf kaa'e. Bunni waan tokko iyyuu hin jiru. Dubuliin tokko illee hin jiru mana keessa. Dubartii miti attamitti buna mana dhabda? Akkamitti buna mana keessaa dhabnaa moo akkamitti buna mana keessaa dhabdaa? Walumaan jiraachaa jira miti mana tokko keessa. Bittee natti kennite attaa mana keessaa. Hin qaaloftu atamma yeroo buna mana keessaa hin qabattu. Akkamittiin mana keessaa dhabda naan hin jedhini. Walumaan jiraachaa jira miti bittee doonaa kennite akkamittiin dhaba mana keessaa. Arganne. Dhugaan kan waaqaan sitti akka kanatti alfaana mana kana keessa jiraattuuti. Walumaan dubbachuuf hin ka'e dadurstee dubbatte. Anis akkasuma yaadeen ture. Attamattam dubbattan mati hin qaaloftu. Tosiin salphisiin irraa beekadha. Afaan kee walitti qabadhu. Mana kana keessa akkasii baasan. Atu suuta jedhi narraa ba'e gadi. Narraa ba'e amma deemi. Tosiin salphisiin narraa deemi. Afaan kee walitti qabadhu. Argite akka kanatti na wajjin jiraattu. Sin baasa mana kana. Maal natti kenneetii kan akkas naan jedhu. Xiqqoom sammuu isaan hojjetu. Rakkootu jira moo gani? Lakkii humaayyuu rakkoon waan jiru. Lakkinaan sobiin argannee waliin waan walitti buutan natti fakkaata. Eeyyeen sirriidha. Maal irratti wal loltisa? Maal irratti wal qoccoof? Arganneen amanuu taanee qabdi. Tasumaayyuu waan naaf taatu natti hin fakkaatu. Arganneen yeroo kamiyyuu namni jireenya ishee yaadu natti hin fakkaatu. Amalli ishee baay'ee ulfaata. Tasumaayyuu waan naaf taatu natti hin fakkaatu. Kanan siin jechaa jiru argannee dhabara nama biraa sitti hin fakkaatin. Anis ishee siin jechaa jira nama biraa miti. Waan fedhe yoo ta'e haadha warraa kee immoo akka kanaan addeessuu hin qabu. Ati naan beekin jirtu obboleessa ko. Ollaan bultee beeka akkatti bule immoo abbaa isaatu beekaa jedhu mammaaksa Oromoo keessatti beekta. Ilaa gammee ana beekta. Ani nama akkasitti callisee isin ilaalu miti. Dhimma isin irratti wal dhabdaniifis furmaatatti gochuudhaaf dirqama narra jiru baachuun qaba. Atis gamme. Maatii kee jeequu, mana kee jeequu hin qabdu. Kun sirraa hin eegamu. Akka nama tokkotti yookiin akka hiriyaa koo tokkotti akka nama beekutti yoon sitti meefi. Mana kee kan diigu jireenya kee kan godhu karaa keetii yoo ta'e karaa kee dhufa yoo ta'e ati wantoota karaa kee dhufan irraa eeggannoo gochuu qabda. Karaa haadha warraa keetii sitti dhufa yoo ta'e immoo hanga sii danda'ametti irra dabartee fi dhiistee fi amalaan wajjin jiraachuu qabda. Kanan ta'u taanaan manni keessan gara diigumsaatti deema. Gaalli keessan diigamutti deema. Hundumtiyyuu abidda ta'uu hin qabu. Yoo abbaan tokko abidda ta'e abbaan tokko bishaan ta'e dubbii dhaamsuu qaba. Kanaafiyyuu ati miira aariidhaan yoo ati alaa deemtee dhufte isheenis aartee mana keessa jirti yoo ta'e aarii kee kana ati tasgabbaa'uu qabda. Ati beekuu qabda. Lamaan keessanuu daa'imadha. Sila beektaniitiin miti. Utuu baay'ee isaatuun bilchaatin gaa'ela keessa galtanii. Erga keessa galtanii immoo
wanta isinirraa eegamu ba'attanii maatii keessan, hiriyoota keessan, firoota keessan, ollaa keessan kabajanii waliin jiraachuun dirqama keessanidha. Kanan ta'u taanaan namni naannoo keessan jiru isinitti kolfa. Ijoolleen isiniin taphatti. Namni guddaan isiniin taphata. Waamicha dhabdu, kabaja dhabdu. Kanaafiyyuu jaalalaan jiraattanii ollaa keessaniif, biyya keessaniif, naannoo keessaniif fakkeenyummaa gaarii ta'uu qabduun isiniin jedha. Arganne yeroo tokko qottume. Ano bunuma isinii danfisa jedheen ol seenii. Galatoom rakkoon qabu ni qaqqabama. Buna booda dhunna amma waan haasofnu qabna. Maali wanta haaraa jira moo? Lakki waan haaraallee miti. Gammeenis kunooti. Atis kunoo dhufte. Anis isin gidduu hin jira. Amma wanta isin irratti wal qoccaltan, wanta isin itti walii galuu dadhabdanii wal loltan akka tinatti himtuun barbaada. Duraan dursa abbaa warraa yoo dubbate wayyuure. Rakkoon qabu isattis ni deebina. Ammaatumti dubbadhu. Isa guddummaa isaa kanatu isa rakkisaa kanaaf. Dhugaadhas. Haadhi warraa abbaa warraan dursitu. Kana beekuun kee waan tokko. Dhugaa dubbachuuf taanaan wanti wal nu caalchisu tokko illee hin jiru. Yeroo jalqabaatiif dhugaa dubbachuuf yaaluu kee arga. Dhugaa dubbatanii lafa namatti dhiyeetti buluu jedhan. Ilaa akkasii anis dhugaadhuma kanan barbaada. Akkas taanaan asitti himu. Anaaf isa kan walitti buusu yoo jiraate suusii masaa kana. Suusii masaan naagame. Karaa koomoo waa tokko rakkinni jira jedhee mayyuu yaadu. Hin jirus. Suusii isaarraa kan hafe rakkoo biraan hin jiru jechuudha. Hin jiru waa tokkoyyuu. Suusii masaa kana dadhabe. Haa ta'u galu. Sirriidha kanoo. Suusii dhiisuurraa argannee waliin wal dhiisuu filatte kaa. Sirriidha. Akkas taanaan kun waan salphaadha. Gammeen suusii isaa ni dhiisa. Akka inni dhiisu abdiin qaba. Anis irraa jalaan nan gorsa. Suusiin waan ulfaataadha. Waan amma jedhame amma keessaa deebi'amuu miti. Haa ta'uutii garuu dhimma suusii kanaan kan wal qabate mana keessan, jireenya keessan, gaa'ela keessan diigduu yoo ta'e kun dubbii fokkisaadha. Hawaasa keenya birattis waan baratamaa miti. Kanaafiyyuu amma inni dhiisutti, suusii isaa kana dhiisutti atis suuta hanga sittiyyuu obsuufiidha qabda. Baay'een obsee. Yeroo baay'een obsee. Hiriyoota isaa baay'ee gorsisiisee, jaarsota gorsisiisee, ofii koo yeroo hundumaa innuman iyyaa. Baay'ee man obse kana caalaa maal akkan godhu hin beeku. Jijjiirama tokko waa tokko irratti arguu hin dadhabu. Amma ni jijjiirama. Gamme. Dhimma suusii keetiin kan wal qabate jireenya kee, gaa'ela kee, mana kee diigda yoo ta'e kun salphina. Maatii keetiifis, dhala keetiifis, jireenya kee kamiif gaarummaa qabu. Suusii kee kana dhaabaa deemuu qabda. Jireenya kee gara fuulduraaf jireenya bareedaa jijjiiramtee jiraachuudhaaf suusii kee kana dhaabaa deemuu qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimma suusii keetiin wal qabatu manni keessan jeeqamaa, gaalli keessan diigamaa, bu'aa namni isinitti kolfaa jiraata jechuun kun waan fokkisaadha. Dubbii fafadha. Kanaafiyyuu ati amma suusii kee kana ni dhaabda. Akka ati dhaabdu anis abdiin qaba. Anis si cinan jira. Amma garuu balleessaa kee kana dura darbaniif kaatee akka ati dhiifama ishee gaafattu. Kanaan booda immoo akka ittiin deebine akka waadaa galtuun barbaada. Amma kayyeetii dhiifama gaafadhu.
Arganne Yoo gamii maal taate? amma keessa baatee waan sin galchine keessa galu eegantee jirta. Maal taate? Nagaan turreemu? Arganne guyyaa arraan booda wanta ati beeku qabdu tokkotu jira. Dhimma suusii kiyyaan kan wal qabatu. Namni tokko karaa keenyatti dhufee jennaan qullaa mana kana keessa baasee si ari'a. Kana akka beektu hin barbaadu. Maali gamee maal dubbachaa turte amma dhiifama na gaafachaa turre moo gamee? Dhimmi sun hundumti isaayyuu hin ilaallatu. Garuu nama duratti si salphisu jedheera callisee si dhaggeeffachaa ture. Maal jette gamee? Waan amma kana dubbachaa turte hundumtu sobadha jechuudha ree? Akka duriitti hin jiraadha jechaa jirta? Eeyyeen akka duraatti jiraachuu qofaayyuu sun taane ammaan booda immoo si waliinuu hin jiraadhu. Itti yaadee gamee? Eeyyeen itti yaadeera. Akkasii si baasaare? Itti yaadee wanta yaade immoo xumuruun itti gochaa jira. Hojiirra nu oolchaa jira. Jireenya kottu qoosteetta. Garuu otoo maayyuu nan goone. Anatu akka natti qoostuuf siif eeyyame malee. Rakkina qabu. Mana kee gad lakkiseen siif ba'a. Garuu dhimma deebi'ee dhufuuf nan qaba. Dhimmi deebitee dhufuuf takkayyuu hin jiru. Mana yoo ta'e abbaa qaba. Atis immoo hin beektaa. Dhimmicha. Anis beeka. Atis beektaa.